Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Ameen. Ameen jaalatamtoonni maatii miseensota Riyaa Miidiyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan dubbii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan nagaa Waaqayyo isa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam turtanii, akkam yoo nageessan galanni Waaqayyoof haa ta'u, eegetis kee gargaaree isaatii kanaan hangee maqaan isaa kan ulfaateef kan galatamu nuuf haa ta'u, ulfaattuuf kabajamtuu kan taate haati keenya qulqulleettuu nu Maariyaamii maqaan ishee kan ulfaateef kan kabajamu nuuf haa ta'u. Ergamoonni toloonni qulqulloonni wareegamtoonni hundumtuu akka kabajaaf aangoo Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajaman nuuf haa ta'anii akka jaalalaaf fayyuma Waaqayyootti barumsa keenya kutaa lammaffaa guyyaarraa itti fufnee kan barannu ta'a. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee kutaa tokkoffaa keessatti seensa barumsa keenya irratti kaasnee ilaallee turre keessumattuu waa'ee amantaa. Amantaan maali kan jedhu ilaallee turre. Taasisuudhaan immoo hiikaa shakkummaan maal akka ta'e ilaallee turre akkasumas yoomessi isaa yaadni shakkii kun eessatti eegalee eenyuun eegalee akkamitti akka inni eegalee isaan booda immoo addunyaa kakuu haaraa keessattis maal akka inni fakkaatu yaadota sana kaasnee ilaallee turre guyyaa har'aatti immoo akka heeruma Waaqayyootti kutaa lammaffaa kana keessatti kan nuti wajjin ilaallu. Amaloota shakkitootaa kan jedhu ta'a. Waaqayyoo gooftaan kee fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos laphee Lidiyaaf kaban laphee keenya banee jecha sagalee isaa nu barsiifachuun nu eeggamachuun nu gorfachuun tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Isinis immoo hanga xumuraatti obsaan akka nu dhageeffattan isiniin jenna. Waaqayyo hunduma keenya bakka jedhutti nu wajjin ta'ee nu gaggeessuun tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Egaati barumsa keenya guyyaa kana keessatti egaa amaloonni shakkitoota maal akka inni fakkaatu kan ilaallu ta'a jechaadha. Egaa wanti tokko wanta biraa irraa kan ittiin adda bahu amala mataa isaanii qabaata. Amala isaa qofa beekuun eenyummaa nama sanaa murteessuu ni danda'ama. Kanaaf warreen shakkitoota maal akka isaan fakkaatan yookaan immoo maaliin adda akka isaan bahanii beekuun barbaachisaadha. Shakkitoonni eenyudha? Jennee isaan beekuu kan dandeenyu amala isaaniidhaan waan ta'eedhaaf. Maal akka isaan fakkaatan hubachuu kan dandeenyu amala isaaniidhaan waan ta'eedhaaf. Isaan alatti eenyu shakkaadha, eenyutu amala shakkummaa qaba, eenyutu immoo hin qabu kan jedhu adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Sababiin isaa isaan fiizikaalii akkuma macaafa qulqulluu keessatti nu barraa'ee jiru. Gogaa hoolaa uffatanii hoolaa gidduu seenanitti kan isaan jiraatan. Yeeyyiin gogaa hoolaa uffattee gaafa hoolota gidduu seentu hoolaa fakkaatteetti kan isheen jiraattu fakkii isheetiin. Haa ta'uti garuu hoolaan waan hin taaneef amala hoolaa calaqqisiisuu waan hin dandeenyeef gogaa ishee qofaadhaan waan hoolaa fakkaatteef hoolaa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf amala ishee beekuun nurra jiraata. Yeeyyii ta'uu ishee adda baafachuudhaaf amala ishee maal akka inni ta'e adda baafachuun nurra jiraata jechaadha. Kanaaf nus shakkitoota kana shakkaa akka isaan ta'an calaqqiiwwan isaan ittiin ibsaman maal akka ta'e beekuun nurra jiraata. Yoo isa kana beekne ala salphaatti irraa of eeguu dandeenya. Ala salphaatti irraa fagaachuu dandeenya. Barumsa isaaniidhaan akka hin liqimfamne, dubbii isaaniidhaan akka hin qubne irraa of eeguu dandeenya jechaadha. Kanaaf calaqqiiwwan gurguddoo isaa ittiin beekaman lamaan sadan ta'uu kaasnee ilaalla. Isa keessaa inni jalqabaa amala isaa ittiin beekamanii natti fakkaatetti amanu. Natti fakkaatetti kan isaan amanu. Egaa amantaa guddaadhaaf bu'uurri isaa baay'ee olaanaa ta'e kana warreen shakkitoota akka yaadaaf fedha isaaniitti fakkaatee yeroo isaan ibsan ni argamu. Waan isaanitti fakkaateen tilmaama isaaniidhaan kan isaan dubbatan, kan isaan barsiisan. Yaada isaanitti fakkaate kaasuun isaanii kun immoo rakkoowwan gurguddoo lamadha kan inni uumu. Rakkoonni guddaan jalqabaan amantaan isaan nuuf ibsan yookaan nu barsiisuuf yaadan kun bu'uurri isaa kan isaan itti fakkaate malee akka fedha isaaniitti kan isaan yaadan ta'uu isaati. Wanta isaan itti fakkaate akka fedha isaaniitti waan isaan yaadan ta'uu isaati. Wanta isaan itti fakkaate immoo amantii miti. Isa kana sirriitti beekuun nurra jiraata.
Wanti isaanitti fakkaate amantaas ta'uu hin danda'u, amantaas miti. Kan isaanitti hin fakkaate akka isaan barsiisanitti yookaan immoo akka yaada isaaniitti waan isaanitti fakkaate amantii kan isaanitti hin fakkaanne immoo dogoggora. Yoo ta'e wanti isaanitti fakkaate sirrii ta'uu isaa maaliif ragaa maal qabna? Isaaniif wanti fakkaate sun amantii erga ta'e, wanti isaanitti hin fakkaanne dogoggora erga ta'e, wanti isaanitti fakkaate sun sirrii ta'uu isaa sirriidha jedhanii fudhachuudhaaf ragaan keenya maalidha? Ka'umsii fi xumurri safartuun keenya maalidha? Wanti nuti ittiin mirkaneeffannu maalidha? Ragaa nuti irra dhaabbannee kan isaan dubbatan kun sirriidha jennu maalidha? Sababiin isaa waan isaanitti fakkaate qofa waan barsiisaniif. Waan itti fakkaate waan isaaf ta'e qofa waan fudhatuuf. Wanta irra dhaabbannee ittiin madaalu tokko hin qabnu. Kan keessatti ilaallu hin qabnu. Nama dhuunfaatti kan fakkaate waan ta'eedhaaf. Kanaaf egaa fakkaatiin isaan nutti himan kun kan ragaa hanqate miira irratti kan hundaa'e waan ta'eef wantoonni kun immoo dhaabbii kan hin qabnee fi jijjiiramuu kan ta'anidha. Dhaloota irratti kan hundaa'anidha. Dhaabbatoo miti. Yeroo wayiitti jijjiiramuu danda'a. Wanti inni isa kanatti fakkaate isa kanatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Wanti har'a fakkaate boru fakkaachuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa yaada namaadha waan ta'eedhaaf. Yaada namaa keessaa kan madduudha waan ta'eef. Kun immoo Waaqa caalaa amantaa namaarra akka godhatamuuf kan taasisudha. Waan akkasii kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Raajichi Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 gubbaarraa akka jiru yoo dubbisu maal jedhaa? Ammas Waaqayyo itti fufee jedha. Waaqayyo itti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaa Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha jedha. Namni nama abdatu jabina irree namaarra kan godhatu akkasumas immoo yaada isaa Waaqayyo irraa kan deebisu inni abaaramaadha jedha. Kanaaf yaada Waaqayyo caalaa yaada itti fakkaate warri fudhatan kan macaafni qulqulluun lafa kaa'u caalaa waan isaan itti fakkaate qofa warreen hordofan kun irree isaanii warreen amanatan isaan kana abaaramanidha jechuudhaan macaafa qulqulluu keessatti kan inni barreeffamee jiru. Rakkoon guddaan inni lammaffaan warreen itti fakkaateedhaan amanan kun rakkoo lammaffaan kun wanti itti fakkaate namootatti garaagara ta'uu isaati. Egaati wanti namootatti garaagara ta'e wanti dhaabbata hin taane wanti madaala hin qabne kun fudhachuudhaaf rakkisaadha. Fudhachuudhaaf osoo hin hubachiisu iyyuu baay'ee rakkisaadha. Wanti isa tokkotti wanti eegaleetti fakkaate eegaleetti hin fakkaatu. Wanti abaluutti fakkaate abaluutti immoo hin fakkaatu. Hundumtuu yaada mataa isaanii irratti kan hundaa'anidha. Bu'uurri isaanii hundeen isaanii Kiristoos irratti osoo hin taane dhugaa irratti osoo hin taane yaada nama dhuunfaa irrattidha. Sababiin isaa tokkoon isaanii waan isaanitti fakkaate qofa waan fudhataniif. Waan isaanitti fakkaate qofa waan amanataniif inni isa tokkotti fakkaate isa tokkotti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf safartuu kan madaala hin qaban jechaadha. Rakkoolee lamaan kanarraa kan ka'e har'a namni waan isaanitti fakkaate fudhatee gad bu'uudhaan amantaa hedduu har'a ahuumaa jiraachaadha. Rakkoo amma lamaan kana irraa kaasee tokko wanta itti fakkaate fudhatee gad bahee hundumtiyyuu kallattii barbaadan amantaa haaraa hundeessaa jira. Egaa jalqaba marti akka kaasne garuu kutaa lakkoofaa keessatti akkuma kaasne amantaan garuu kan hunduuftu miti kanaan hojjetus miti. Amantaan kan kennamtedha. Al takka qulqullootaaf kan kennamtedha. Isheef akka qabsoofnuufidha qulqulloonni kan nutti himan. Waaqayyoos gooftaan keenya Fayyisaan Yesuus Kiristoosis isa Waaqayyo abbaan natti kenne ani immoo isiniif hin kenne isin immoo fudhattan isa jedhe sana kan Waaqayyo nuuf kenne isheema sanaan jiraachuudha malee namni kamiyyuu amantaa haaraas ta'e hundeessuus hin danda'u. Kana hubachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf ilma namaaf fayyina akka ta'uuf Waaqayyo irraa kan kennamte Ortodoksii Tewaahidoon garuu yaada namoota dhuunfaatiin kan kana fakkaatee tilmaamaa namoonni dhuunfaan kaasan kana yaada sirrii akka isheen taane dogoggora akka isheen taane ni barsiisti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
jechaati naaf laatte isiniif isaanis immoo simatanii kan jedhe sana wangeela Yohaannis irratti barreesse namoonni immoo gaheen keenya amantaa fudhachuudha. Waaqayyo gaheen isaa kennuudha malee namni kamii waan itti fakkaate waan itti fakkaate yookaan akka barbaadetti amantaa hundeessuus haaressuu hin danda'u. Kanaaf shakkitoonni amala isaa ittiin beekaman kanadha. Waan isaan itti fakkaate qofa fudhatanii waan isaaniif mijate qofa fudhatanii kan isaaniif hin mijanne kan isaaniif hin taane kan ofii isaanii faana bu'uu hin dandeenye sirrii katee garuu warreen gatanii darbanidha jechaadha. Lammaffaan amala isaa ittiin beekaman sobaa dubbachuudhaa fi fakkaatanii jiraachuudha. Warreen shakkitoonni kun kan isaan ittiin beekaman soba dubbachuuf fakkaatanii jiraachuudha. Egaa wanta keessumaa amala isaa ittiin beekaman karaa soba dubbachuu kanaan wanta amantaan keenya hin qabne, wanta isheen hin fudhanne, wanta isheen hin taasisne, akka isheen taasistetti, akka isheen lallabdetti, akka isheen barsiistetti sobaan yoggaa irratti dhugaa ba'an ni argina jechaadha. Fakkeenyaaf kaasnee yoo ilaalle barsiisaan keessaa tokko keessaa yoo fuudhannee ilaalle manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Dubree Maariyaamii ni waaqessiti jedhu. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Dubree Maariyaamii ni waaqessiti. Kitaaba Raajii Maariyaamii kitaaba qulqulluun olitti ol kaastee kabajjii jedhu. Yookaan immoo manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Kiristoosiin hin lallabdu, hin barsiistu jedhu. Yaadota sobaa kana maddisiisuudhaan himata sobaadha kan isaan irratti banuudhaan beekaman. Haa ta'uti garuu manni kiristaanaa bifa kamiinuu madaallii kamiinuu dorgomaa kan hin qabne mootiidhaaf kabajamaa kan ta'e tokko kitaaba qulqulluudha jetti. Kitaabni qulqulluu dorgomaa kan hin qabnedha. Kabajamaadha, mootiidha. Kan hundaan oliiti. Gaafa akkas jettu kitaabota warreen biraa hin kabajju, hin salphesti jechuu miti. Warreen kaaniifis kabajanii kenniti. Isaan garuu isa kana saba nu kitaaba warreen dhalatoo kan kabajnuuf akka nuti kitaaba qulqulluun olitti ilaallu taasisanii yeroo isaan itti kaasan ni jira. Haa ta'uti garuu manni kiristaanaa keenya kitaaba qulqulluun olitti kitaaba ilaaltu kamiyyuu hin qabdu. Kana bira darbee immoo manni kiristaanaa keenya qulqulleetti haadha keenya Dubree Maariyaamii ni waaqessitu. Yaada kana kan kaasan isaan mara yaada soba isaaniidha jechaadha. Karaa ittiin namoota ittiin dogoggorsuu barbaadanidha. Karaa ittiin yaada sobaa namoota keessatti facaasuu barbaadanidha waan ta'eef yaadota sobaa kana dubbachuudhaan kan isaan beekaman. Manni kiristaanaa keenya qulqulleetti haadha keenya Dubree Maariyaamii ni kabajji, ni ulfeessiti. Sababiin isaa uumama hundumaan olidha, uumaan gadidha. Uumama keessaa kan akka haadha keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamiitti Waaqayyoon gadameessatti baatee hin jiru. Uumama keessaa kan akka keenya haadha keenya qulqulleetti Maariyaamiitti uuma hammatee hin jiru. Uumama keessaa kan akka keenya haadha qulqulleetti Maariyaamiitti haadha Waaqa jedhamee waamame hin jiru. Kanarraa kan ka'e manni kiristaanaa keenya haadha keenya qulqulleetti Maariyaamiidhaaf kabajaaf ulfina ni kenniti. Kanaan alatti guyyaa tokkos waltajjii tokko irratti iyyuu manni kiristaanaa keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamiidhaan Waaqa jettee barsiistee hin beektu. Isaan garuu maal jedhu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo qulqulleetti Dubree Maariyaamii Waaqa jettee barsiistii jechuudhaan yaada sobaa kana barsiisuu jechaadha. Kun immoo soba ta'uu isaa hunda keenyaaf iyyuu ifaadha jechaadha. Inni kan biraan kan isaan ittiin beekaman keessaa fakkaatanii jiraachuudhaan. Akkamitti fakkaatanii jiraatan yoo jenne tokkoon isaanii daaqonii fakkaatanii, barsiisa mana kiristaanaa fakkaatanii, luba fakkaatanii, paappaasii fakkaatanii dhimma dubbii kiristaanummaa barsiisuu fakkaachuudhaan quuqamaaf amantummaa mana kiristaanaaf qabu of fakkeessuudhaan warreen shakkii barsiisu yeroo hedduu. Yaadota shakkii barsiisu. Hedduu isaanii ilaaltan ittoo ta'e. Barsiisa fakkaatee kaabaa ofitti kaawwatee jalqaba irratti yaada sammuu uummataa keessa galuudha kaayyoon isaa. Yaada amantootaa keessa galuudha. Sababiin isaa amantoonni keenya hedduun namoota fuulduratti bahee barsiisu hunda ni amanu. Namoota fuuldura dhaabbatu hundumaa akka beekaatti ilaalu. Sababiin isaa tajaajilaadha jedhu waan ta'eedhaaf. Kanaaf kaayyoon isaanii karaa kanaa eegatan deeman. Yookaan barsiisaa fakkaatanii, yookaan daaqonii fakkaatanii, yookaan luba fakkaatanii, yookaan paappaasii fakkaatanii uummata dogoggorsuu kan isaan barbaadan jechaadha. Hedduun isaanii waltajjii mana kiristaanaa irratti bahanii barsiisaadha ofiin jecha yaada shakkii yeroo isaan basannee jira. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo jiru himata sobaa gaafa irratti banan. Gooftaa keenya Fayyisaa Kiristoosiin hin lallabdu. Waltajjii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Yesuus Kiristoosiin caalaa qulqulloota kan isheen ol kaastu. Isaan kun immoo
Kiristoosiin dhoskanii argamanii jiru. Kiristoos lallabamaa hin jiru waltajjii mana kiristaanaa irratti jedhu. Namoonni jecha kana dubbatan hedduun isaanii namoota akkamiidha? Mana kiristaanaa keessatti warreen kaabbaa uffatan barsiisaa ofiin jedhan. Warreen luboo ofiin jedhan, warreen paappaasii ofiin jedhanidha. Kun taatee har'a mana kiristaanaa keenya keessatti ta'aa jirudha. Taateen kun garuu har'aa addunyaa nuti keessa jiraannu kana keessatti yookaan immoo yeroo har'aa kana qofa kan eegale osoo hin taane bara ka'umsa shakkitootaattis kan turedha. Aariyoos fayyoo ilaalle. Yaadota shakkii akkasii kan isaan kaasaa turan. Aariyoos jalqaba mana kiristaanaa irraa erga fo'ame boodatti ani hojii kana hin raawwanne ani Kiristoosin hin ganne jechuudhaan xalayaa sobaa barreeffachuun gara mootiitti dhiibuudhaan akka inni gara mana kiristaanaatti deebi'u xalayaan akka gaafa isaa barreessifamu mana kiristaanaa keessa inni ammas yaadota shakkiisan eeyyama waan argateef barsiisaa turedha. Barsiisaa mana kiristaanaa fakkaatee galee jechaadha. Kanaaf har'as shakkitoonni amala akkasii qabu. Mana kiristaanaa keessa dhaabbatanii mana kiristaanaa irratti ka'u. Wanta manni kiristaanaa hin barsiisne, wanta manni kiristaanaa hin raawwanne sobanii ofii isaanii uumuudhaan akka manni kiristaanaa raawwatutti, akka manni kiristaanaa barsiisutti fakkeessanii himata sobaa irratti banuudha jechaadha. Amala kanaan kan isaan beekaman. Inni sadeeffaan amallee warri shakkitoonni ittiin beekamuun amantii caalaa miira irratti kan hundaa'anidha. Shakkitoonni kun amantii caalaa miiraan kan hordofan yookaan miiraan kan geggeeffamanidha. Amantii caalaa beekumsa hafuuraa kan of keessaa hin qabnee fi miiraan kan dhufaman. Yeroo baay'ee calaqqisanii kanneen armaan gadiiti. Yaadaa fi miira ofii qofaan durfamu. Yaadaa fi miira ofii qofaan gaafa durfamanii ana qofaatu beeka jiru. Kan beeku ana qofaadha. Namni amma koo beeku hin jiru. Saba akkas jedhaniif ofittummaan waan itti dhagaaf ofittulummaan waan keessaanii buluuf gorsa abbootaan dhaga'an. Barsiisa abbootaan fudhatan. Sababiinsa ana qofaatu beekaadha jedhee waan ilaaluuf. Dogoggora isaanii bira gahuu hin danda'an. Afurummaan immoo sun keessa isaanii waan hin jirreef miira qofaan waan geggeeffamaniif beekumsa afuuraa caalaa beekumsa foonii irratti kan hundaa'anidha. Madaalli isaanii yaadni isaanii gara fooniitti kan kufedha. Kanaaf amala kanaan kan isaan beekan. Inni kan biraan of tuulummaa irraa kan ka'e gaafa dogoggora dubbatan dogoggora isaanii sana amananii hin fudhatan. Gaafa dogoggora dubbatan dogoggora isaanii sana amananii hin fudhatan. Karaa ofii isaanii qofaarra deemu. Ana qofaatu sirriidha jedhaniiti kan isaan amanan. Yaada ofii isaanii kaasan qofaatti kan amananidha. Beekaan isaan qofaadha. Hubataan isaan qofaadha. Akka yaada isaaniitti jechaadha. Kun kan hin dhufe miiraan geggeeffamu, gad of qabummaa dhabuu irraa kan ka'edha. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun dogoggoranii illee mana kiristaanaa keessa gaafa ba'an deebamuuf gara mana kiristaanaatti deebi'uudhaaf danqaatti ta'eera. Of tuulummaarraa kan ka'e, ana qofaatu beekaadha jechuurraa kan ka'e. Ana caalaa namni beeku jira jedhanii amanuu dhabuurraa kan ka'e gaafa dogoggoran gaafa mana kiristaanaa keessaa ba'an akka mana kiristaanaatti illee hin deemneef danqaatee isaan rakkiseera jechaadha. Shakkitoota qaba. Kana malee caqasa tokko qofa yookaan immoo caqasa baay'ee muraasa ta'e irratti kan xiyyeeffatanidha. Amala isaanii keessatti jechaadha. Inni kan biraan immoo amala isaa ittiin beekaman dubbiiwwan sirrii hin taane karaa yaraa ta'een kan isaan ibsuudhaan fayyadaman. Dubbii sirrii hin taane karaa yaraa ta'edhaan. Karaa ittiin nama qaanessuu danda'u. Karaa ittiin namoota doorsisuu danda'u. Karaa seeraaf sirna mana kiristaanaa hin eegne, karaa naamusa kiristaanummaa hin calaqqisiisne yeroo isaan fayyadaman ni arganna jechaadha. Kanaaf amala isaanii ala kanan hubanne fagootti irraa of eeguun nurraa jiraata. Yoo kana beekne amala isaanii yoo beekne yoo adda baasne sirriitti eenyummaa isaanii yoo adda baasne akka isaan gara keenya seen akka isaan mana kiristaanaa hin fiisne akka isaan mana kiristaanaa hin qorree mana kiristaanaa irraa eeguu nurra jiraata. Kanaaf amalli isaanii gabaabinaan kana yoo jennu saboota shakkiif nama saaxilan maalidha? Ka jedhu immoo gabaabsinee ammas kan ilaallu ta'a jechaadha. Egaa
namoonni hedduu shakkii keessa yeroo isaan kufanii argina. Yaada shakkiidhaan liqimfamanii yeroo isaan mana kiristaanaa keessaa ba'an argaa jirra. Egaa namoonni kun sababa maaliidhaan shakkiidhaan saaxilamanii sababa maalirraa kan isaan shakkii keessa galan ta'anii kan jedhu sababoota muraasa kaasnee ilaalla jechuudha. Sababoota jiran keessaa sababni inni jalqabaan yaadota kiristaanaa waan hin taane amantii dogumaa fi sirnoota mana kiristaanaatti makuudha. Yaada kiristaanaa waan hin taane barsiisa kiristaanaa waan hin taane amantii dogumaa fi sirnoota mana kiristaanaa wajjin walitti makuudha. Isa kana jalqaba irratti kaaseera keessumattuu waa'ee barsiisa warra falaasamootaa. Warreen falaasamoota keessa gara kiristaanummaatti dhufan hedduun isaanii qabsoo isaan taasisaa turan barumsa falaasamaa fi barumsa amantii walitti makuu ture. Sababiin isaa beekumsi kan inni argamu falaasama irraati jedhanii waan amananiif. Egaa barsiisni kiristaanaa waan hin taane kun seeraaf dogoma mana kiristaanaa keenya wajjin kan wal faalleessu walitti makuuf yaaluun baroota adda addaa keessatti mul'achaa turaniiru. Keessumattiyyuu macaafa qulqulluu keessaa kan argannu yaadota lama kaasuu ni dandeenya. Inni jalqabaan Simoonidha. Simoon Sansaphee yookaan Simoon Masarree yoon isaan jedhamu jechuudha. Simoon namichi falfalaan suni muuxannoo isaa duraanii hafuura qulqulluu waliin walitti fudhachuudhaan yaalee ture. Egaa Simoon hojii duuka bootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 hanga 24 yoo dubbisne nama falfalaan jiraachaa turedha. Hojii tokkolaadhaan nama jiraachaa turedha. Uummata sana birattis baay'ee kan beekamee turedha. Keessatti immoo barumsa falaasamaa barachuudhaan barumsa falaasamaaf hojii falfalaa kana waliin makuutiin namoota hedduu booji'ee ture. Erga namoota hedduu booji'een booda barumsi kiristaanummaa gaafa lallabamuu eegalu duuka bu'oonni barumsa duuka bu'ummaa kana gaafa isaan lallabaa turan namoota gaafa cufuudhaan hafuura qulqulluu namoota irra bulchanii innis immoo maal jedhee hafuura qulqulluu sana fudhatee hojii falfala isaa faana waliin makee akkuma hojii falaasamaa wajjin waliin makee jiraachaa ture. Isa kana waliin makuu waan barbaadeef gara duuka bu'ootaa deemee akka isaan kennaa sana isaaniif kennan birriidhaan gaafatee ture jechaadha. Gaafa kana qulqulluun Phexros hafuurri qulqulluun qarshiidhaan bitamuu akka hin dandeenye itti himuudhaan isa ifatee jira. Kanaaf yaadota kiristaanaa waan hin taaneef sirnaaf barumsa kiristaanaa dogumaa wajjin wal faalleessan walitti makuun kan eegale yaadota shakkii akkasii kana fiduun kan eegale duuka bu'oonni gaasaan dachee kanarra deemanii barsiisaa turanidha. Inni kan biraan immoo wangeeluma yookaan immoo ergaa hojii duuka bu'ootaa kana boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irraa kaasnee yoo ilaalle Yuudonni warreen naanna'uudhaan hafuura hamaa baasaa turanii hojii isaaniitti dabaluudhaan yeroo hafuura hamaa baasan kana maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin moggaasuuf yaalaa turaniiru. Yeroo hafuura qulqulluu hafuura hamaa baasan kana maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin baasuudhaaf yaalaa turaniiru. Yeroo kana galagalee seexanni illee isaanitti qoosaa ture. Yesuus Kiristoos nan beeka, Phaawulos nan beeka, Phexros nan beeka, isin garuu eenyudha jedhuun isaan gaafachaa ture. Jecha kana kan gaafate seexanni akka ittiin isaan gaafate isaan eenyu jiru Kiristoos ittiin tokkummaa akka isaan hin qabne ibsuudhaaf. Kanaaf egaa yaadota kiristaanummaa hin taane yaadota amantaa wajjin waliin qabanne gara amantaatti fakkeessanii waliin makuun kan eegale yeroo sanadha. Arras mana kiristaanaa keenya keessatti cunqursa sooftootaa guutanii jiru. Warreen hojii kiristaanummaa wajjin wal fakkeessanii waan hojii Kiristoosiin hojjetan fakkaatanii hojii xonqolaa mana kiristaanaa keessatti hojjetan namoonni hedduun jiru. Shakkitoonni jechaadha. Yaada shakkii kana kan raawwatan. Yaada shakkii kana raawwataa mana kiristaanaa maqaa akka isheen badduuf hojii kiristaanummaa hojii akkasii akka inni ta'e ittiin xiqqeessuudhaaf mana kiristaanaa keessa galanii yaadota dogoggoraa kana warreen hojjetaa jiran hedduu jira. Kanaan alatti raajonni sobdoonni hedduunis har'a maqaa Kiristoosiin waama falfala kana hojjetaa warreen jiran jiru. Qoricha dibata adda addaa dibachuudhaan hafuurota hamaa garaagaraa baasuutiin maqaa Kiristoosiin akka baasanitti yaadota dogoggoraa kana yookaan hojiiwwan falfalaa kana gara sirna mana kiristaanaatti warreen makuu barbaadan har'as mana kiristaanaa keessattis mana kiristaanaan alas baay'atanii jiru jechaadha. Egaa isaan kanarraa immoo ofii boka qabu qulqulluun Phaawulos keessumattuu balaa kanaan akka nuti liqimsan isaan irraa of eeginee akka nuti jiraachuu qabnu ergaa isaa keessatti nuuf eeree jira.
Sababiin isa jalqaba irratti akkuma ilaalle tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 maal jedha? Eenyullee bu'uura kaa'ame kanadha. Isa Yesuus Kiristoos kaa'e malee bu'uura biraa kaa'uu hin danda'u jedha. Bu'uura kaa'ame isa Yesuus Kiristoos kaa'een alatti bu'uura kan biraa kaa'uu akka hin dandeenye nuuf himee jira. Akkasumas Galaatiyaa boqonnaa 1:8 irratti maal jedha? Haa ta'uyyuu malee anis yookiin ergamaan Waaqa irraa tokko wangeela irraa nuyi isinitti lallabne isa kanaan dura lallabe manatti waan haaraa yoo isinitti lallabe kan habaarame haa ta'u, kan ifatame haa ta'u jechuudhaan qulqulluun Phaawulos jabeessee dubbatee jira. Kanaaf anas of eeggachuu qabna nutis. Warreen kiristaana fakkaachuudhaan, warreen hojii kiristaanaa waan hojjetu fakkaachuudhaan falaasaa mana kiristaanaa keessa fidaa jiran hedduun isaanii jiru. Falfala adda addaa warreen fidaa jiran hedduutu jira. Akka waan humna Kiristoosiin hafuura hamaa baasutti hojii xonqolaatiin hafuura hamaa baasanii hojii Kiristoosiin warreen akka hojjetu of fakkeessan hedduun har'a kaa'aa jiru. Isaan kanarraa of eeggachuu qabna. Sababiin isaa hojii shakkitootaa keessaa tokko isa kana waan ta'eedhaaf. Fakkaatanii jiraachuudha waan ta'eef. Akka mana kiristaanarraa hin fagaanne, akka duukaa bu'aa hin dhabneef kiristaana fakkaatanii mana kiristaanaa keessa seenu. Garuu hojii isaan hojjetan hojii Kiristoosiin hin taane, hojii kiristaana hin madaalle. Soba kan ta'e kan hojjetanidha. Isaan kanarraati of eeguu qabna. Dammaqnee ilaaluu qabna. Kanaaf yaadonni kun kan inni eegale keessumattiyyuu jalqaba irraati kaasee waan ta'eef isa kana ilaallee irraati of eeguu qabna. Inni lammaffaan waan sababoonni shakkiidhaaf nama saaxilan maaliidha kan jedhu siyaasaa fi namoota siyaasaa mana kiristaanaa keessa seenanidha. Siyaasaaf namoota siyaasaa mana kiristaanaa keessa seenan. Eegaati mootonni, gaggeessitoonni biyyaa, bulchitoonni fi namoonni siyaasaa beekamoon hanga yaa'ii mana kiristaanaa keessa seenuu dhiibbaa uumaa turaniiru. Kun hunda keenyaaf sifaadha. Keessumattiyyuu kiristaanummaan kun jalqabumarraa hundeeffama isheerraa kaasnee yoo ilaalle karaa moototaan qoramaa turteetti. Karaa gaggeessitoota biyyaatiin baay'ee qoramaa turteetti. Jaarrota hedduudhaaf walitti fufiinsaan otoo addaan hin citin boqonnaa tokko malee qoramaa turteetti jechaadha. Har'as mana kiristaanaa keenya yaadota siyaasaa kanaan qoramaa jirti. Namoota siyaasaa kanaan qoramaa jirti. Gaggeessitoota biyyaatiin qoramaa jirti. Bulchitoota biyyaatiin qoramaa jirti jechaadha. Egaa keessatti immoo akka fakkeenyatti kaasnee kan nuti ilaaluu dandeenyu yaa'ii waan gaggeeffaman keessaa yaa'ii qilqiloo irratti gaggeeffame akka fakkeenyatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Yaadni ganiinsaa yookaan qoodamiinsi manni kiristaanaa yookaan dogummaa mana kiristaanaa sababa guddaa kan ta'e yaa'ii qilqiloonidha. Yaa'iiwwan isaan duratti turanii manni kiristaanaa ittiin olirraan adda hin baane, dogummaadhaan addaan hin hiramne, addaan bahinsi hin dhufne. Sababiin isaa yeroo sanatti yaadni walii galumsaa tureera. Namoota yaada shakkii qaban qofa mana kiristaanaa keessaati baasuun hariiruudhaan warreen yaada shakkii hin qabne tokkummaadhaan hoolota isheettis gattee gara fuulduraatti deemaa turte manni kiristaanaa. Haa ta'uti garuu jaarraa shanaffaa keessa dhiibbaa Phaaphaasota Roomaadhaaf bulchitoota yeroo sana impaayirota yeroo sana turanidha kan ka'e labsii haaraa soba barumsa sana irratti ka'e. Barumsa keessumattiyyuu amala lamaan Kiristoos jechuudhaan isaan fidan kana yookaan tunaa hiiroo Kiristi kan jedhu sana isaan fidan sana akka fudhattuudhaaf labsanii manni kiristaanaa dogummaan ishee akka hin bakka lamatti cittu ta'ee jira jechaadha yeroo sanarraa kaasee. Kun immoo kan ta'e fidaa geggeessaan bulchiinsi yeroo sanaa yaa'ii sana keessa seenuudhaan dhiibbaa taasisuudhaan qaamni mana yaa'ii sana dursuu qabu akka hin dursine taasisuudhaan qaamni yaa'ii sana geggeessuu qabu akka hin geggeessine taasisuudhaan warreen yaada sirriif qajeelaa fidan immoo akka isaan dhiibaman, akka isaan reebaman, akka isaan hari'aman taasisuudhaan miidhaa kana fidanii jiru jechaadha. Kanaaf siyaasaaf namoonni siyaasa mana kiristaanaa keessatti yaadni shakkii akka inni ka'uuf sababa guddaa ta'aa turan. Inni kan biraan Ariyoos mataansaa mana kiristaanarraa gaafa hari'ame gara mana kiristaanaatti deebi'uudhaaf xalayaa sobaan barreeffate isa duraan jedhee shakkeen alatti ani akkas jedhee hin shakkine yookaan immoo yaada shakkii kana hin kaasne jechuudhaan ani Kiristoosiin nama Waaqayyoo ta'uu isaa jechuudhaan karaa sirriidhaan barreesse xalayaa kana barreesse wanta keessa isaa jiru dhiisee
wanta ittiin mana kiristaanaa keessa galu of fakkeesse mootii fuulduratti dhiyeessuun mootiin yeroo sana yaada xalayaanni barreessan fudhachuudhaan akka inni mana kiristaanaa keessa deebi'ee seenu Ariyoos hin taasisaa jira. Sababa sanadhaan Ariyoos gara mana kiristaanaa keessatti deebi'uudhaan namoota hedduu dogoggorsaa ture barumsa isaadhaan. Xalayaa sana qabachuudhaan abboota mana kiristaanaa hedduu dhiichaa ture ittiin jechaadha. Xalayaa mootiyyuu sana barreessuudhaaf qabatee jechaadha. Kanaaf siyaasni namoonni siyaasa mana kiristaanaa keenya irratti dhiibbaa guddaa taasisaniiru. Keessumattuu shakkiiwwan akka inni ka'uudhaaf. Keessumatti bara keenya keessa immoo yoo ilaalle. Muudama lubootaaf abbootaa keessa seenuun sadarkaa sanarra gahamee jira. Namoonni mana kiristaanaa keenya keessatti muudama gurguddaa bakkoota gurguddaa argataa jiran namoota siyaasa keessatti bakka olaanaa qabanidha. Namoota afurummaan guddatan caalaa namoota siyaasaan guddatan jira. Isaan immoo galagaluudhaan deemanii yaadota shakkii mana kiristaanaa keenya keessatti gaasaan kaasan argina. Kun kan dhufe maa irraa haggee qaamni siyaasaa namoonni siyaasa mana kiristaanaa keessa galuudhaan geggeessa ishee keessa galuudhaan barsiisa ishee keessa galuudhaan namoonni tokko immoo karaa siyaasaadhaan doorsisuudhaan abboota doorsisuudhaan muudama argatanii barumsa shakkii kana kanneen barsiisanis jiru. Yaadota altaawaa ta'an yookaan immoo neegatiiv saayidii abbootaa funaanuudhaan namoota ittiin qoruudhaan aangoo bakka qabachuudhaan akka barsiisaa mana kiristaanaa ta'anii ofii isaanii shakkitoo ta'anii garuu immoo yaada shakkii kana kanneen barsiisan arras mana kiristaanaa keessa guutanii jiru. Kanaaf ka'umsi shakkitoota yookaan immoo sabni shakkitootaaf nama saaxilan gosa kana nama qaama siyaasaa kanadha. Siyaasa barumsi siyaasa mana kiristaanaa keessa seenu namoonni siyaasa mana kiristaanaa keessa seenu. Asirratti wanta nuti hubachuu qabnu siyaasni mana kiristaanaa keenyaaf hin barbaachisu jechuu miti. Namni siyaasa hordofu mana kiristaanaa keessa hin jiraatu jechuu osoo hin taane siyaasaan qabanii namoonni afurummaa hin qabne afurummaadhaan garbootaan saba siyaasa keessa bakka qabaniif aangoon kennamuuf hin qabu. Lubummaan kennamuuf hin qabu. Muudamni kennamuuf hin qabu. Sababiin isaa namni tokko lubummaa argachuudhaaf ulaagaa ittiin lubummaa sana argatu ni jira waan ta'eedhaaf. Sadarkaa lubummaa irra gahuudhaaf namni kamiyyuu ulaagaa mataa isaatiin qaba. Saba siyaasaatiin garuu namoonni ulaagaa sana keessa osoo hin darbiin muudama lubummaa sana yeroo itti argamaa jiru. Qaamni siyaasaa ta'e immoo namoota barbaadeef muudama yeroo itti kennisisu waan jiruuf. Kanaaf isaan kun ka'umsa shakkitootaa ta'anii jiru. Shakkiin akka uumamuuf shakkitoonni hedduun akka isaan ka'aniif sababa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf arrabna kiristaanaa keenya keessaati Paappaasiin tokko yoo ba'ee shakku, barsiisaan wayii tokko ba'ee yoo shakku, daaqonni wayii tokko ba'ee shakku, lubni wayii tokko ba'ee shakku itti dhiphachuun irra hin jiraatu. Jalqaba irraa ka'ee turedha waan ta'eedhaaf kun. Ministiriyoos Paappaasii ture. Ariyoos luba ture. Isa kana beekuun ni jiraata jechaadha. Shakkitoonni jalqaba irraa dhufan sun aanki lubummaa qaba hedduun isaanii. Barsiisota turan hedduun isaanii. Isa kana ilaaluun irra jiraata. Kanaaf ka'umsi shakkitootaa yookaan immoo shakkummaan akkanumaaf sababni guddaan wantoota kanadha. Shakkummaan wantoonni nama saaxilan saboota kanneenidha. Inni kan biraan inni sadeeffaanii hafuuraan tajaajila dhabuu fi gad of deebisuu dhabuudha. Wantoonni shakkummaan nama saaxilan. Hafuuraan tajaajiluu dhabuu fi gad of deebisuu dhabuudha. Egaa of tuulummaan hundee namoota kufan hedduuti. Keessatti immoo tajaajila hafuurummaa hin qabne tajaajila of tuulummaa irratti hundaa'edha. Tajaajilli keenya hafuurummaa hin qabu taanaan hafuurummaan hin tajaajilu taanaan hiika hin qabaatu. Qullaadha jechaadha. Waa'ee of tuulummaa ilaalchisee ogeessi Solomoon akkas jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti maal jedhaa? Of guguddisuun badiisatti of bokosuun kufaatiin nama geessa jedha. Of guguddisuun kufaatitti yookaan badiisatti of bokosuun immoo kufaatitti nama geessa jedha. Kanaaf egaa namoonni hedduun akka isaan kufan akka isaan shakkan kan isaan taasise beekumsa xiqqoo qabaniin hubannoo xiqqoo qabaniin waan of tuulaniif waan of bokoksaniif waan of guguddisaniifidha. Sadarkaa isaaniin ol darbanii waan ta'aniidhaaf teessoo irra taa'uu malan irra darbanii waan ta'aniif sadarkaa isaaniin olitti bakka isaaniif kennameen olitti waan of yaadan waan of ilaalaniif
osoo hin beekin yeroo itti kufan ni argamu jechaadha. Kanaaf namoonni hedduun gara shakkummaatti, gara galummaatti kan dhufaniif miira of tuulummaa irraa kan ka'edha. Gorsaaf dubbii abbootaa dhaguu dhabuu irraa kan ka'edha. Namni hafuuraan hin tajaajilu. Namni gad of hin deebisne dubbii namaa hin dhaga'u. Jecha namaa hin dhaga'u. Gorsa abbootaa hin dhaggeeffatu. Miira isaa qofaan kan inni geggeeffamu. Karaa mataa isaa qofaarra kan inni deddeebi'u. Kanaaf inni kun immoo shakkummaaf nu saaxila. Akka nuti kufnuuf, akka nuti mana kiristaanaa keessaa baanu seexanaa hin waaqayyoon dhaggeeffachuu dhabuu irraa kan ka'e inni mana kiristaanaa keessaa ba'e. Gartuu ergamootaa keessaa kan inni ari'atame kanaafidha. Waan of tuuleef. Aangoo isaaf kenname yeroo sanaatti fayyadamuudhaan aangoon sun gonkataa akka gonkateetti fudhatee ittiin dogoggoree jira, ittiin kufee jira. Kennaa isaaf kenname jalqaba sana dhabee jira. Kanaaf isa kanarraatii of eeggachuu qabna. Qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Ergaa isaa saba Qorontos barreessita jalqaba boqonnaa 12:2. Kanaaf namni dhaabbatee jedhee yaadu akka hin kufneef of eeggadhu jedha. Keessumattuu tajaajiloonni, faarfattoonni, barsiisonni, luboonni, abboonni, phaaphaasonni hundumtiyyuu kan yeroo hundumaa dhaabbatee of ilaaluu qabu dhimma kanadha. Dhimma qulqulluun Phaawulos barreesse kana. Hunduu keenya shakkummaatti akka hin galleef. Gara kufaatiitti akka hin seenneedhaaf yeroo hunda of ilaaluu qabna dhaabbanne. Sadarkaa irra keenya of ilaaluu qabna. Afurummaa keenya of ilaaluu qabna. Of madaaluu qabna. Yoo hin madaalle, yoo of hin ilaalle yeroo wayiitti kufnee argamna waan ta'eedhaaf. Namni jireenya isaa gamaa hin deemne. Namni afurummaa isaa gamaa hin deemne. Sadarkaa irra jiru namni hin beekne osoo hin beekin kufaatii keessa galuu danda'a waan ta'eedhaaf qulqulluun Phaawulos kan inni akkas jedhe. Mul'ata irrattis qulqulluun Yohaannis mul'ata boqonnaa 3:17 maal jedhaa? Ani sooressa dhageessifataadha. Wanti na barbaachisu hin jiru jettaadha. Garootti nama gadadamaadha. Nama boofiin ta'u, nama deegaadha. Jaamaa qullaa ta'uu keessa immoo hin beektu jechuudhaan dubbata. Hedduun keenya akkasidha. Jireenya keenyaan, afurummaa keenyaan qullaadha. Qulqullummaa keenyaan qullaadha. Garuu akka qullaa ta'an hin beeknu. Isa kana beekuun dura jiraata. Isa kana of madaaluun dura jiraata. Gad of deebisuun dura jiraata. Afurummaa keessatti, jireenya kee keessatti. Yoo akkas hin taane kufaatiif saaxilamna waan ta'eedhaaf. Har'a shakkitoonni hedduun warreen har'a haaromsitoota jedhamuudha. Mana kiristaanaa keessaa ba'an of ilaaluu dhabuu isaanii irraa kan ka'edha. Kanaaf afuraan tajaajiluu dhabuun kee gad of deebisuu dhabuun gara shakkummaatti nu geessa jechaadha. Inni kan biraan mata dureen nuti ilaallu miidhaa shakkitootaan dhufuudha. Egaati amalli isaanii maal akka inni fakkaatu ilaallee jirra. Maaltu immoo shakkummaaf nama saaxila kan jiru ilaallee jirra. Shakkitootaan miidhaa akkamitti dhufuu danda'a? Isa kana beekuun irra jiraata. Kanaaf miidhaa shakkitootaan dhufuu keessaa inni jalqabaan qoodamiinsa dogumaa mana kiristaanaa ni fida. Maal shakkitoonni? Shakkummaan mana kiristaanaa keessatti yoo ka'e dogumaan mana kiristaanaa akka qoodamuuf sababa guddaadha. Sadarkaa seenaa keessattis wanta nuti hubachuu qabnu, wanta nuti ilaaluu qabnu, yaadonni faallaa amantaa keessatti kan akkaataa itti qorannoo siyaasaa keessatti ka'urraa addadha. Yoomii tana wanta nu beekuu qabnu jechaadha. Saayinsii yaada namaa irratti kan hundaa'edha. Yaada namaa irratti kan dhaabbatedha. Yaadotaa fi beekumsa duraanii irratti hundaa'etis kan wanta fuulduraa tokko hin qoratu. Yaadota kanaan dura ture, beekumsa kanaan dura ture irratti. Yaadni namootaa kunis immoo yeroo wayiitti dhumuuf gahuu hin danda'u. Gonka ta'uus hin danda'u jechaadha. Kanaafuu yaadni namni tokko kaasee namni biraa immoo kuffiisaa deema. Kun adeemsa saayinsiidha. Kana tattaaffii dhala namaa keessumattuu saayinsistoonni addunyaa kana keessa tattaaffii isaanii wanta haaraa argachuu irratti keessatti tattaaffatan. Amantaan gosa kanarraatti addadha. Amantaan kaka'umsa afur qulqulluu labsii fi barsiisa abbootaa irratti kan hundoofte kan ijaaramtedha malee kalaqa yookaan yaada namootaan kan dhuftu miti. Qorannoo namootaadhaan miti. Amantaan jalqaba sirriidha. Qajeeltuudha. Kanaaf wanta furamtu hin qabdu. Mudaa hin qabdu waan ta'eedhaaf wanta jijjiiramtuuf hin qabdu. Saayinsii keessatti wanti yeroo wayii tokko dhugaa ta'e yeroo wayiitti soba ta'a. Wanti yeroo wayii tokko sobatee immoo deebi'ee yeroo wayiitti dhugaa ta'a. Akkaataa namoota qoratanii fi baratti qoratame irratti hundaa'an malee yeroo wayii soba ta'uu danda'a yeroo wayii dhugaa ta'uu danda'a jechaadha. Wanti saayinsii keessa jiru. Amantaan garuu akkas miti.
Kanaaf egaa namoonni yaadota saayinsii kana gara mana amantaatti fiduudhaan mana amantaadhaaf qormaata ta'an hedduu jiraachaa jiru. Haa ta'uti garuu amantii keessatti dhugaawwan hunduu Waaqayyo biraa kan labsamanii fi kan kennamanidha. Amantaadhaatti wanti fooyya'u yookaan wanti dabalamu hin jiru. Dhimma amantii baay'een isaanii sammuuf xiinxala namaan oolidha. Sammuuf xiinxala namaanis kan hordofamu miti jechaadha. Kanaaf egaa dogumaaf duudhaan amantii falaasamaan kan fooyya'u miti. Maaliin kan fooyya'u miti? Falaasamaan kan fooyya'u miti. Egaati amantiin gaafa xiinxala sammuu namaa keessa seenaa deemtu akkuma saayinsii kana yeroodhaa yerootti akka isheen jijjiiramtu, akka isheen hiramtu taasisaa jechaadha. Isa kanaaf fakkeenyi guddaan kan nuuf ta'u yaa'iiwwan adda addaa ta'an keessa keessumattiyyuu namoonni yaada shakkii adda addaa gaasaan kaasaa dhufan. Dogumaan amantaa akka isheen qoodamtu sababa guddaa kan ta'e inni jalqabaan yaa'ii keelqadoonidha. Innis maalidhaa? Yaada ministiroosii fudhachuudhaan Awuxaakiin Kiristoos amala lama jechuudhaan kan inni barsiisedha. Kiristoos amala lama jechuudhaan kan inni barsiisedha. Yaada ganiinsa Awuxaakii jechaadha. Haa ta'uti kun manni kiristaanaa keenya Kiristoos qaama lamarraa qaama tokko, amala lamarraa amala tokko jettee barsiisti. Guyyaa sanarraa kaasee dogumaan mana kiristaanaa keenya bakka lamatti qoodamee ka'eera. Kunis maali? Yaada shakkii sanarraa kan ka'e jechaadha. Yaada shakkii sanarraatti gaafa bakka lamatti qoodamu Oriental Ortodoksiidhaa fi Ortodoksii warra bahaa jedhamuudhaan mana amantaa obbolowwanii fi mana amantaa warra bahaa Ortodoksii jedhamuudhaan bakka lamatti qoodamee jechaadha. Warreen baasuun warreen yaada shakkii Nistiroosiin, barumsa Nistiroosiin fudhatanidha. Innis maalidhaa? To nature of Christ yookaan amala lamaan Kiristoos jedhanii warreen namadha. Garuu manni kiristaanaa keenya garuu amala tawaahidoo jettee kan namatu Waaqayyoo yookaan gooftaa keenya Fayyisaan Yesuus Kiristoos qaama lamaa qaama tokko amala tokko jechuudha. Waa yaada shakkii kana ofirraa baasuutiin barumsa abbootaa kan Oromootti kan isheen buutedha. Kanaaf shakkii dogumaan akka inni qoodamuuf miidhaa kana fiduu danda'a jechaadha. Dogumaan mana kiristaanaa akka inni diigamu, akka inni qoodamu saba tokkodha jechaadha. Inni kan biraan miidhaan shakkitootaan dhufu tokkummaaf jaalala amantootaa ni hir'isa. Tokkummaaf jaalala amantootaa ni hir'isa. Akkamittiin tokkummaa amantootaa hir'isuu danda'a? Tokkummaa amantootaa akkamittiin diiguu danda'a? Jaalala amantootaa akkamittiin hir'isuu danda'a? Kana sirriitti beekumsa jiraata. Keessumattuu dubbii isaan facaasanii tokkummaan kiristaanotaa ni caba. Amantoota gidduutti jaalalli akka inni jiraanne, akka inni qabbanaa'u ni taasisu. Wal qoodumsi, wal dhabdeen garaagarummaan isaan gidduutti akka inni uumamu ni taasisa. Akkuma jalqaba irratti kaasee fakkaatanii kan isaan galanii barsiisaa fakkaatanii garee wayii uumatu jalqabatti mana kiristaanaa keessatti. Amala shakkitoonni ittiin beekaman keessa mana kiristaanaa keessatti garee wayii uumatu jalqaba irratti. Garee isaan uummata sun garee isaan hordofuuf malu. Garee isaan deeggaruudhaaf malu. Kun maal uumaa gaafa ofii isaanii yaadni shakkii isaanii afatti beekamuu fi mana kiristaanaa irraa gaafamu garee sana cabsatanii ba'an. Kun maala tokkummaa mana kiristaanaa diigaa jira karaa biraadhaan. Jaalala amantoota adda addaa facaasaa jira. Saba tokko keessatti yaada garaagaraa kan uumamu. Namoonni akkasaan oolaniif saba xaachaadha. Kanaaf shakkitoonni namoota hedduurratti ari'atamuun gidiraan akka dhufus taasisuudhaan addaan qoodamiinsa kiristaanotaa taasisaa turaniiru taasisaa jiru arras bara kana keessa. Kanaaf miidhaa fidan keessatti kan biraan lammaffaan jechaadha. Tokkummaaf jaalala kiristaanotaa ni hir'isu. Inni sadeeffaan immoo kallattii ejjennoo mana kiristaanaa jijjiiru. Kallattii ejjennoo mana kiristaanaa jijjiiru. Egaa manni kiristaanaa carraaqqii ishee ergamni ishee yeroo hundaa kunuunsa lubbuu amantootaati. Lubbuu amantootaa kunuunsuudha. Waa'ee fayyina isaanii, rakkoon hawaasummaaf furmaata kennuu, lallaba nagaa, firii afur qulqulluu amantoota ishee wajjin mi'eeffachuudha. Isa kanarraati isaan garuu ajandaa ishee akkasiin jijjiirtu taasisuu shakkitoonni. Yaadni shakkii tokko mana kiristaanaa keessatti gaafa ka'u abboota hanga barsiisotaatti hundumtiyyuu yaadni xiyyeeffannaan isaanii gara namoota shakkanii sanadha. Manni kiristaanaa yeroo hojii ishee guutuu waraqaa deebii shakkitoota kanarratti kan xiyyeeffatedha. Hirmaannaa gantoota hordoftoota qophaa'u irratti kan dabarsitudha. Manni kiristaanaa silaa carraaqqiin ishee warreen tikfaman warroota ishee tiksu ture, kunuunsu ture.
cubbamtoota furuudha. Akka isaan gara gaabbiitti dhiyaatan. Akka isaan afurummaadhaan guddatan taasisuudha. Ejjennoon ishee kana ture jechaadha. Kanaaf yaada kanarraa akka isheen bittinnooftu. Isa kana akka isheen yeroo hin arganne afurummaa kiristaanota akka isheen hin guddisneef biizi ishee taasisuu jechaadha. Ishee qabu. Kanaaf kallattii ejjennoo ishee akka isheen jijjiirtu taasisuu jechaadha. Yeroo kanatti afurummaa kiristaanota gaafa garbaa deemu kiristaanonni lallabaa waa'ee Kiristoosiin barachuu gaafa isaan dhaaban yookaan immoo dhimmoota barachuu qaban gaafa isaan barachuu dhaaban deebii shakkitoota qofaatti gaafa isaan xiyyeeffatan gidduudhaan seenanii hoolota sana immoo bittinneessuudhaaf. Kun taatee yeroo har'aa nuti hundi keenya ilaalaa jirrudha. Yaada ajandaa shakkii wayii sooshaal miidiyaa irratti uumuudhaan amantoonni hundumtuu yaada sanaan akka isaan dhiphatan. Yaada sanaan akka isaan jeeqaman taasisuudhaan sana gidduudhaan immoo namoonni hedduun akka isaan amantaa jijjiiran taasisaa turan yoo jechaadha. Namoonni hedduun akka isaan yaada shakkii sana keessa galan taasisaa jiru jechaadha. Isa kana taasisuudhaan miidhaa gurguddaa mana kiristaanaa keenya taasisaa jiru. Isa kanatti xiyyeeffannee hubannee nuti immoo irratti beeknee yeroo kamiyyuu taane dammaqoo otoo nurraa eegama. Inni arfeeffaan warreen amantaan xixiqqoo ta'an gufachiisuudha. Miidhaa shakkitootaan yookiin warreen amantaadhaan xixiqqoo ta'an gufachiisuudha. Egaa amantoonni amantaa tokko keessa jiran sadarkaa hubannaa wal fakkaatan qaban. Namoonni amantaa tokko keessa jiru sadarkaa hubannaa wal fakkaatan qabu. Qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Kabajni hojii tokko kabaja hojii isa kaanii irra ni caala. Sadarkaan beekumsa akkuma ni jedhe sadarkaan beekumsa ta'e afurummaadhaan kiristaanni hundi wal qixa miti. Mana kiristaanaa keenya keessas keessumatti sirna qulqulleessaa irrattis yoo ilaalle warreen kiristaanota xixiqqoo taatan gara haalaatti baay'ata. Isaan kana kiristaanni xixiqqaa akka inni jiru warreen afurummaadhaan reefuu ta'an warreen guddina jiran akka jiran kan nuuf eertu jechaadha sirna qulqulleessaa keessatti. Kanaaf egaa isaan kana akka isaan gufatan taasisti. Shakkitoonni. Keessumatti immoo namoonni hedduun mana kiristaanaa keessa jiran maalummaa dogumaaf qannoona mana kiristaanaa keenyaallee kanneen adda baasanii hin beekne hedduu jira. Barumsa amantaa mana kiristaanaa keenya dogumaadha jettee kan isheen barsiistu maal jennee osoo gaafanne namoonni deebisan muraasadha. Eenyuun akka waaqeffatan kan hin beekne hedduu jira. Sadarkaa afurummaa isaanii sadarkaa dhumaarra kanneen jiran. Qannoonaaf sirna mana kiristaanaa keenya maal jennee yoo gaafanne kanneen sirriitti hin beekne hedduu jira. Kanaaf shakkitoonni yaadota shakkii kaasuudhaan namoota isaan akkasii hedduu dogoggorsaniiru. Keessumattuu naannoo baadiyyaa irratti. Manneen kiristaana baadiyyaa deemnee yoo ilaalle baay'ee kan nama gaddisiisudha. Abboota hedduu dhabneerra. Harmoolii hedduu dhabneerra. Dargaggoota hedduu dhabneerra. Kun shakkitootaan kan fudhatamanidha. Barumsa sobaa sanaan kan fudhatamanidha. Sababiin isaa maalidhaa? Hubannaa amantaa dhabuurraa kan ka'an. Beekumsa amantaa dhabuurraa kan ka'an. Kanaaf kaayyoon shakkitootaa warreen amantaadhaan xiqqoo ta'an kana kuffiisuu amantaa keessaa baasuudhaan gara ofiitti isaanitti dabaluudha. Gara jireenya isaaniitti fiduudha jechuudha. Kanaaf kana kan isaan taasisan. Inni kan biraan erga mana kiristaanaa gufachiisuudha. Kana hubachuu nuti kan qabnu manni kiristaanaa qorumsaa keessa akkamittiin dubbii sagalee waaqayyoo lallabuu dandeessi. Manni kiristaanaa yaada shakkiin garee tokkoon ka'u barumsa shakkii garee tokkoon ka'u isaaf deebii osoo kennaa jiraattu akkamittiin amantoota warreen kaan immoo gara mana kiristaanaatti hawwaatti. Manni kiristaanaa ergamni ishee duuka bu'uunis ergama kan isaan fudhatanii hanga handaara lafaatti deemuudhaan barsiisuudha. Hundumayyuu duuka bu'aa Kiristoosiin taasisuudha. Warreen cubamanii duuka bu'aa Kiristoos ta'an immoo gara kennaatti dhiyeessuudha. Fooniin dhiiga Kiristoosiin akka isaan fudhatan yerootti jireenya gaabbii jiraatanii afurummaa isaaniidhaan guddatanii akka isaan jiraatan taasisuudha. Ergamni mana kiristaanaa kanadha. Haa ta'uti garuu yaada shakkitootaa deebisaa barumsa shakkitootaaf deebii kennaa ergama kana galmaan ga'uudhaaf hin ulfaata. Kaayyoon isaanis kanadha. Xiyyeeffannaan isaanis kanadha. Keessumattiyyuu bara kana keessa yoo ilaalle kaayyoon isaanii karaa sana ittiin deeman karaa duraan baratame irraa jijjiiratanidha. Amala duraan ittiin deeman irraa jijjiiratanidha. Duraan haala ta'aniiti kan isaan hojjetan. Har'a garuu mana kiristaanaa keessatti kiristaana fokkaachuudhaan yaada ajandaa kana uumuudhaan
Manni kiristaanaa ergama ishee irraa akka isheen gufattu galma ishee irraa akka isheen gufattu taasisuu irratti xiyyeeffatan keessaan jiran jechaadha. Isa kana nuti yoo ittiin dammaqne yoo irra ittiin beekne namoota hedduu ittiin dhabuu dandeenya. Kiristaanota hedduu ittiin dhabuu dandeenya jechaadha yeroo har'aa kanatti. Kanaaf isa kanatti xiyyeeffannoo kennuun irra jiraata. Manni kiristaanaa ergama ishee galmaan akka geessuudhaaf kan fudhattee baate sana akka galmaan geessuuf yeroo kamii tanaan nuti immoo amala isaanii kana beekne miidhaa isaanii beekne xiyyeeffachuun jiraata. Keessumattuu rakkoo tokko yoo beekne rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun irra jiraata. Kaayyoon isaanii kana tanaan ergama mana kiristaanaa kuffisuudha tanaan nuti immoo manni kiristaanaa ergama ishee irraa akka isheen hin qubne araara akkasii xiyyeeffannoo itti kennuun irra jiraata. Akkamittiin tokkoffaa irratti ofii keenya jalqabuuf qophaa'uu qabna. Beekuu qabna waa'ee mana kiristaanaa keenyaa. Lammaffaa irratti immoo shakkitootuma sana beekuu qabna. Maal akka isaan fakkaatan? Maal akka isaan barsiisan? Barumsi isaanii maalaan akkamittiin akka isaan beekuu dandeenyu? Isaan beekuu qabna. Gaafa isaan beeku isaan yaada isaanii akka hin fudhanneef nu eega waan ta'eef nu gargaara waan ta'eedhaaf. Osoo hin beekin barumsa isaanii akka nuti liqanfamne nu gargaara waan ta'eedhaaf. Kanaaf isa kana beeknee xiyyeeffannee mana kiristaanaa gargaaruu qabna. Mana kiristaanaa bira dhaabbachuu qabna. Ofii keenyas kiristaana waan taaneef jechaadha. Kanaaf egaati shakkitoon miidhaa kana mana kiristaanaa kan ga'anidha. Namoonni baay'een qulqulluun Pheexros ergaa isaa lammaffaa boqonnaa 2:2 irratti maal jedha? Namoonni baay'een gadhiisitti jiraachuu isaanii kanaan duukaa ba'uu sababii isaaniitiin karaa dhugaa sun maqaa gadhee godhatu argatee jedha. Namoonni hedduun gadhiisitti jiraachuu isaanii irraa kan ka'e sirnaaf sirna mana kiristaanaa seera ishee eeguu dadhabuu irraa kan ka'e sababii isaatiif karaan dhugaan suni maqaa gadhee akka inni argatu taasisanii jiru. Shakkitoonni kaayyoon isaanii mana kiristaanaa keessa seenuudhaan karaan ishee dhugaaf sirrii taate kun daandiin qajeeltuun waaqayyoof wantoota quunnamsiistu kun maqaa dogoggoraa akka isheen qodhattu taasisuudha. Maqaa gadhee akka isheen qodhattu taasisuudha. Kaayyoon isaanii waan ta'eedhaaf namoonni isa kana jibbanii mana kiristaanaa keessa akka isaan ba'an taasisuudha waan ta'eedhaaf isa kana xiyyeeffannee nuti immoo yeroo hundumaa dammaqnee eeguun nurraa jiraata. Of eeguus nurra jiraata. Isa kana yoo beekne yoo hubanne mana kiristaanaa keessatti ofii keenyas tokkoffaa of eegnee akka nu jiraannu taasisa. Lammaffaa immoo mana kiristaanaa akka nuti eegnuufis nu gargaara waan ta'eedhaaf xiyyeeffachuun jiraata hubachuun nurra jiraata jechuun barbaada. Kanaaf barumsa keenya kutaa lammaffaa keessatti kanuma yoo jenne nu kutaa sadeeffaa keessatti immoo mata duree biraatiin wayitti deebina wanti waaqni nu barsiise waaqni nu gorse nu dheekkame maqaan isaa kan ulfaate kan galatoomne nuuf haa ta'u. Ameen.